Sumayyaa ka fiigaa dhufte argitee miskiina gara dadhabee Sumayyaan saahiba Sumayyaan kanaaf. wayi garaa dhale kan dandeenyu saahiba kan taate wajjin biraa heerumti. Dibarruun gaarii tokko waan jira balee muudii qabate sila yoo bahuu barbaade Oromootu rakkate gatu tarii bahuu tarii qoyese. Ni bada garaa. Maal jedhan? Oh, nu shawwadanii baay'ee nu shawwaddee baate. Sii kennina rakkoon qabu sii kennin. Ati wanni rakkate wanniidha yeroo tokko tokko wayi biyya nu jalaa jiite jennee paaspoortii wanni hooldi goone jedhe. Biyya daaraa godhe jedhee hooldi godhe laalla yoo tabaayii qabaatan nuti kenna ala kennaa paaspoortii. Urga dhiira baala ni imzee fayyaan qabu inni kun akka namni dhukkubaa amani. Waan ofii. Waan ofii. Naani kuni hajaaf si barbaade mi amma. Ishi lubbuuti yaa ishi. Ammoo sanumu. Abdii dhiifama kaaya. Maal ayyee rakkoon qabu. Maakii akkana goote rabbii Adeemti jaarsi biraan awwaabi. ijoollee walitti rakkatti addaan baasteerta kun addaan deemu. Hin dhageenye maal haasoo turan sirkiin narra bilbilamee ture. Kan teetuma san sitti fakkaattu makiyyee biraan awwaabi. Hayyamsiisee dibara hin danda'amu yoo hin danda'amne rakkoon hin jiru. No, walitti bilbilaati deebi'a. Erga namaaf manaa ba'uulee du'anii. Abdii Muktaar intala fuudhee jira, haadha faatee fuudhee, baga dhuftanii ijoollee teenya shamarran teenya gara Baalee koottaa investi godhaa naannoo keenyatti shamarran keenyallee hojjetinaa dubbadha dhaganii naa qabaatan. Maal jennare? Amma waldaa ijaareedha Abdii Muktaar. Waldaa akkam? Waldaa shamarroota Baalee heerumtanillee bakka biraatti waan fuudhuuf akka wal jajjabeessan. Yaada bareeda. Akka wal jajjabeessan rakkoo yoo jiraate akka walitti dhufan waldaa tokko ijaaruu qaba. Akka jaartiin xiyyaanlee ganaa waan dhuftuuf akka miidhamu. Yaada bareeda kun. Kaartii tan deetii karaa tolchaarta malee sol. Jaartii ufiiti karaa tolfataara. Isin fila sadii aangoo isinii kennine bakka. Gara karaa banaa irratti. Anti ya turte warra toorina tamee keessa bahee jaartiiti akkas bilisummaa baasa. Keekii hin nyaanne bar keekii qofama wayyaa jiftanii. Keekii karaa osoo deemu na yaamanii maaliif beekan osoo deemu na waan akkasiin jaalladhu barsaal fardee gaafsan dayfee. Keekii osoo bar karaa deemu na waamanii. Naga elo. Keke waan gisee takka arraabatanii fuula dibatanii dhumatu jedhu. Maaliif shurraabii si hojjechiisu raba yoo dhugumaan si jaalatan? Kun qaba shurraabii wannan hin qabne hin jiru. Oo ka isii isaa fi isii fi anaamu. Yaa. Alsii yan qaba maal godhamne baay'ee waa yoonni ta'e. Ati si hojjechiifatanii eessa? Anin qaba dura ma waggaa meeqa shartii keessa ijoolleen paantii wararran hojjechiifattee shamarran kenna adduna jaalala. Rabbi jaalala naa kenna. Kapaantii san nama hedduun hojjechiisennaan inni loon hin jaalatu papaantii irratti hojjechiisnaa nuu shamara meeqa? Faate immoo xaawulaa irra hojjechiisa. Waalaikum salaam warahmatullah. Nagaa akkam lolli bu'e sama jaalala. Baay'ee gammadde kaa Abdii. Amiin galatoomi. Waan ofii lubbu. Abdii shawaayyee galchi shawaayyee. Wal waamuun kun maali akka nama hajjii wal waamuun. Shawaayyee dhiira molaa. Dhiira. Shawaayyee dhiira jira. Galchaadha. Sumayyaa samaata kanatti itti namni heerume maal jettaa waan amma namni itti jiru kan. Elu baraan akkas fedha namni hundi heerume yoo jee bakkaan duubatti hafee carraa kiyya bareeda heerumuu fedha beektaa bareeda yoo jarri heerumte dasna jedha beektaa. Fuudhuu barbaaddaa jaarsii erge. No fuudhuun fedhu lakkan heerumuu fedha malee biyyee nyaattu.
tokko maarsan wala jechuun wanni jechuun fuuluu feetaan afaanuu akkasuma haasaa wanni tokko. Sheeruun gaddaa jedha barbaadda. Badaa farsoon tokko fuudha ga'ee cina godhuu fi sumayyaa walitti wal danda'an. Afarsaan kaata fuudhee bara. Eessa? Wannoo galee inni asan taaboo galee jimmaan. Alhamdulillah. Baga dhufte baatee deemtaa garas. Ani garas deemaan jiru nama maraan garas deemuun hin taatu. Abboo ijoolleen asir bitu akka asir batti meerraa ka'ee cila. Faati faatee bana. Abdii eebba qabrikaana keessarra deebi'a. Adeemni bakka lashi nu godhaa adanii warri wal fuudhu wal lashi nama godha gaafa wal fuudhu miira keessa jedhanii. La. Taafataa jira shi. Laashilaa godhaa yoo son ta'in galchaayyuu giddi moonnoo rakkisan saalfatanii tuma. Amma wal argitanii eega wal fuutan. Edo wajji turre. Waliin turre moo waliin bulleen? Waliin bullee jechuudha barkaasan. Maa direct nu goota reesin. Masha Allah, tabarakallah. Eduma waliin bultee harramaa fiddare? Guyyaa wasa deellee bultu? Eda gizeen guyyaa keenya ka edama wanti hin qabu jennee. Malee barachi dura turanii ka waliin jiraatan boyfriend girlfriend kon beeytamti. Wajjin waggaan Akkas jedhi. Akkas jedhi awwan. Oh, kaamma kun amma ikaayo olma manoota ko galuudha. Ambar waanuma eda durbummaa balleessee irraa irra fidu ta'e bara. Oh, no. Duru waliin turan durbummaa isa balleesseeti. Ida walumaan waliin nikaa goone nikaa irra. La durbummaa eda ballee duru waliin tuine bar. Eduma. Oh, amma daamare amulli hidhatanii cicciftanii haasaa hartanii. Dubbiin akkam bira durbummaa daqiiqaa. Sorry. Isaa ilmu nu waan nu ceemanii dubbatan jirre seera isaa jara dadhabbimetti jira giddi maaf mare. Jari miira keessa jirti bara wal bira jirti. Dadhabbiillee hin qabnu maan jennu yaa'u dubrummaa fudhanne akkuma isaan dubrummaa fudhanne garuu maan jennu dadhabbii hin qabnu. Jaartiin miliqee duuka miliqee tan malaabii gachu hadhooti. Bira jirti. Maan taatu wani jirti godhan deemi. Maaliin miliqamaa jaartiin hin jirti bara gabboota hin deebiti. Akkuma fi waliin haasa'u. Gara miliqii qabdi. Amma bishaan san irratti birallee jiraatu olattee namni. Sumayyaa akka fiigaa dhufte argitee miskiina gara dadhabee bara. Sumayyaan kanaaf. Way gara dhale kan dandeenyu saahiba kun wajjin jira heerumti. Dibarruun gaarii akka waan jira balee muudii qabate sila yoo bahuu barbaade Oromoo tura akkati gatu itanii bahuu feetanii qo'eesse. Ni bada gara. Maal jedhan? Oh, nu shawwadanii baay'ee nu shawwaddee baate.